Leencoo. La leencooni phente dare? Leenceen kiristaana? Hin beekne har'uma argan nama galchillee hin beekne ishii jaaf iyyisiisa. Sadabbanni sodaatamu. Jaaf. Hin dubbatu isaa? Jaaf ka jettu sun jirtaa? Hin bu'eessa. Mucaa duraa akka waaqeffataa ta'u san isaa mucaan kuni. Mucaa akka waaqeffataa ta'u isa sani mee ijoolleen ni beekanii namni ni beeka. Ijoollee Jamaal Haajidhaa halkan guutuu asirra bulan jala kana jiranii ijoolleen qaata harkisti asumaan ulfaadhaan ustaaza warra biyya keessa ta'anii isaanii fi Saamiti? Isuma jechuu jiran kun isuma jechuu jiran. Okay, maal jechaa jirta? Heedar dubbadhu ni turkii kiyya turaa dhufa. La sheeka keenya Sheek Jamaal tuyyuu kun edarraas turanii ijoolleen qaata harkisti seenuu fi mijoo kanatti fakkaata. Warra biyya keessa ustaazawwan keenya kan miidiyaa kana warra gaarii shaadaa kana sirriitti deeggaru keessaa asumaan ulfaadha jedhan jechuudha fi dhiifamu. Hundaafuu rabbiin barakaa godhuuf hundi isaaniitu inni wanna jedhanii rabbiin barakaa godhuuf hundi isaaniitu barakadhaa jenna. Ayyeen harkisiin ani jamaa namni saatii kana nama biyyaatii miti akkasii nama biyyaatii miti namni asiitu hin dadhabaate. Saatii kana nama harkisiin nama gurguddaa tole. Maqaa maa dhooftaati heedar naqa qabdaa mataan kan kee akkam? Mataan kiyya hafuura hamaan xiqqoo. Wallahi hafuura hamaa si keessa jira. Akkamsi godha si'ii kan akkamsi godha beenummaa. Naaf karadhaa. Nama maqaan hin gaariidha miti. Si keessaa rukutumu ibboo. Jaaf jirtaasaa? Ustaazawwan akkam nagayaa? Fayyaa jirtaa ante? Jira anaa kan akka waaqeffataa godhatu naan jettanii. Pheenxee taateesaa? Pheenxeen taane Yesuusitti namani. Okay, Yesuusitti amantee? Baga sitti tole abboo baga sitti tole. Akka malee maal fakkaata amma Yesuus? Waan jedhu bareedaadha. Ayyaanni isaa naaf baay'achaa jira. Maal jette? Ustaaza fayyada. Ustaaz maa kolfite isa? Wamaati keessa dabartee beeksisanii amma wamaan jedhu gati jette kanaaf. Pheenxeen taane Yesuusitti amanee jennaani. Garuu amantii kam qabatte? Macaafa 66 amantamu 81. 66 kana. Isa kanatu gaariidha jetteetii gabaabaadha. Wamaan ta'u garuu sun illee gaarii. Dheeraa miti akka kaanii. Gaarii kun 81 kun isaa baay'ata jetteetii. Inni hedduu dheeraadhas hin dandeenyisa. Waan qaqqabaan. 66 kana maaliif filatte laata? Bicha istaayiluma isaaniiti kan isaanii kuni daarektii deema beektaa. Ka warra ortodoksii immoo ittiin galle Daarektii akka miidhaa bakka waan jechuun san oduun dhagee garuu ani waan oduu dhagee dhibbatti hin dubbadhu oduu garuu daarektii isaan kadhatanii isaan ergamoota ergatu minaaminii kanaafi warri kun immoo kan isaanii kun daarektii deema. Daarektii akkam deemame? Kadhataadhuma Yesuusin kadhatu. Yesuusin kadhataadhuma kadhatu malee ergamootatti himatanii maal jedhanii hin jiru. Okay. Ergamoota ittiin dabalan ayyee maal fa'aatti dabalan amma sadan waaqa tokko kun siif galee jira amma? Ooyi isa dhiisime.
Maal si naa dhibe? galuu jira. Xiqqoo sammuu si sochoose. Ustaaza bakka Akkami tuttuutu immoo bakki numa sun si beektaa. galee bee bakka sani maal jette? Bakka tuttuqan immoo qulfii numa beektaa akkam. Maal bakki sun xiqqoo si nama tuttuu dhiisaa? Naa galuu jira amma xiqqoomaa fi yoo rabbi jedhe. Yoo rabbi jedhe sanuu yoo rabbi jedhe sanuu bidda wayitti irraa itti gurbaa. Sanuu yoo rabbi jedhe ama akkasiin jedhani. Tole amma aga silaasiif hin gale tole. Yesuus kun maalidha jettee amante amma mee jidduu kana maal jettee amantee jirtame? Egaa gooftaadha jennee amanne egaa. Gooftaa jechuun maal jechuun? Gooftaa jechuun. Imtilaa dura gaafachuu dhiistee baree waa si gaafadhe wayyuu. Barataa kana iddoo cinqanii dogongoraa barataan kuni. Maal ani waan amma fakkeenyaaf rabbiin rabbii jechuu si dhibdi isaa tona tan si dhibnaan tun badde iyyuu. Yes, ani gooftaadha jedhee amanne egaa. Gooftaa jechuun waaqa jechuun I don't know. I don't know. Ustaaza biyya koofiliin kaasaa Mucaa musliima ture mucaan akka waaqeffataa tatta'a ture gaafuma waaqeffataa jala deddeebi'ee wanta jedhu sana ani xiqqoosi mucaan akka wannan jenne ammallee peentee ta'eetii miti peentee qajeelaa ta'eetii miti jiddumaan aga silaa sirbeetumaan ijoollee sana lallaatumaan deemuu yoo barbaade malee. Baratumatti hin jira kanaafin hangam baratu jirutti hin lallaaqu walitti jalaa jeeti malee. Rabbiin si haa Jechuun kaabee taalaal. Tole seexana wanta amma seexanni hafuura hamaa kana. Bakka san fidiinaan jettaa miqa. La isin hin jedhan maal godhu isin jedhan ma sammuun kan kee akkanattu maal bakka inni waaqa jedhee fidii maal isin jedhan ati akka hundatu wama jettee ati amantu sirraa barbaade malee amma ani waan tokko sin gaafadhu ragaa tokko sin gaafadhu humna kan keetii ol hin deemu akkanumatti ati maal jettee itti amanta Yesuusin waaqa jettee itti amantaa isaa? Bargaa lameenuu jeeqa inni jedhame waaqa guutuu fi nama guutuu jedhanii namummaadhaan qoramee jiraateera. Waaqummaan immoo gara abbaatti ol ba'ee waaqummaadhaan jira amma. Na harkaan Wallahi namni akkatti kanatti nam tokko rakkanne. Afaan irraa sitti ulfaataa baru ufii kan keetti afaan kan keetti irraa ulfaataa baru. Akkamitti ulfaanni ni ulfaata kaa'ee hayi silaa isoo. Waan gaddaan itti dhufee fi fuuganaa sirrittuu bara dhiyoon hin jenne ni ulfaataa barree. Akka isin laaftan kanaa miti dubbiin. Wayi kasiin jedhu ani yoo waaqni akkana jirti yoo nama dhibe wanni biraa akkami sii galti duuba waaqni nama dhibaa dur. Aadaa kanarraati yoo waaqeffatama kan keetitti haftee warra siin wayyu sila duraan. Ayyaa akka hundatu si haa ta'u. Waaqeffataan turre baru saata biyya takka. Maal turtere? Wayyaanni maali? Musliimumaan ture utumaan salaatuu achi deemee utumaan salaatuu utumaan sommanuu. Yoo musliima turte ati sheexanni akka jirutti nama naan jenne guyyaa tokko. Haa sheexaanicha kaabarree. Sun Sheexanni jira jedhee amanuu naan jenne isaa muslimni sheexaan hin jiru jedhee amanu jiraasa? Waaqeffataa malee waaqeffatatu akkas jedhee amana malee sheexaan hin jiru jedhee ka amanu. Waaqeffataa malee muslimni addunyaarra jiru sheexaan hin jiru jedhee ka amanu jiru. Jecha kiyya ani akkas son taane wanti hin amanne waan akka sheexaanni kun siriisi godhamaan akkasii maraataa maali jinni kana saayikoo sammuuti malee waan akkasii hin jiru jeeti wanti namanu malee. Waan akka sirii dalaguu kana fa'aa jinnii ta'ee sheexaana maali jedha kanani hin fudhadhu.
kana namni saayee kumataa isaatu utuu yaaduu maraate yookaan immoo shakkiidhaan maraate yookaan akkas ta'a malee jedhee kan hin fudhadhu malee sheexaana guddaan hin jiruu sanii miti kiyya yaadna kiyya. Hayyee Kana kan tole inni nama mee hin kana biraa dabarru adeeme kanatti deemina mee islaamummaa kan keedha inni ilaalla booduma ilaalla san anillee si beeka ijoolleen si ma beekti rakkoon qabdu sun itti deebina kan inni siin jedhe waaqni dhufee siif du'ee jira amma walii galatti. Egaa yesus kaa. Waaqni siif jecha dhufeetiin hin du'e. Ana qofaaf miti kaa ana Jaafar qofaaf osoo hin taane biyyuma lafaa kana guutuudhaaf siif hin jedhin nuuf jedhi siifis du'eera. Anaafillee jedhee siifillee jedheetiin du'ee dhufee. Akka barannetti akka barachaa jirrutti. Maaliif afaan irra si ulfaata duuba qajeelchan dubbattuusaa? Dubbachuutti hin jira. Nama ijoolleen na bira rafu jira kanaaf hin hedduu wanni hin jedhe. Dubbadhee bara nagaa hin danda'u. Namaan na bira rafu jira si. Allahumma yaa Rabbi. Astaghfiruka Rabbi wa atubu ilayk. Akkasii jechuun akkana jira kaa bara durii waaqayyoon karaa raadiyootiin. Hayyee. Mee bilisummaa dubbifnaa qoy. Bilisummaa dubbifnaa. Mucaan fagoo hin jiru jetti ijoollee. Maal mucaan waa peente ta'eeti akkanumaan olii gadi godhata. Mucaan xiqqoo sammuun guutuudhaa miti natti fakkaata. Mucaan waa peente illee ta'ee peente keessa taa'uudhaaf bara akkanumatti bashannanumaaf malee. Duraallee waaqeffataa jala olii gadi deemaa ture erga sanillee olii gadi. Abaarsa qabaattiin taalaata yaa Jaafar. Rabbiin si haa qajeelchu akka hundattuu wanni si kadhan isa kana. Hayyee bilisummaa dubbadhume. Hayyee akkam jirtan nagaa. Nagumaa fi alhamdulillah. Fayyaa qabdaa na kurbisiise bichaa. Nagaa akkam jirtan nagaa. Fayyaadha alhamdulillah. Nagumaa mi'aati. Nagaa galata rabbii. Yeroo baay'ee azzalannin tura dhufee isin ilaala. Garuu yeroo baay'ee nama gashitanii. Okay. Ati kiristaanaa isaa? Kiristaana. Gaafii qabdamoo amantii islaamaa qabachuudhaafi? Gaaffiillee niin qaba. Tokkoonillee barnoota isinirraa niin barbaada. Okay. Yaada tokkoonillee amantii musliimaa kanallee fudhachuuf fedhii niin qaba. Okay. Gara caalu baay'inaanis amantii kiristaanaas waan baay'ee hordofan garuu kiristaanaadha baay'ee kan maqitaa mana kiristaanaallee yeroon itti deemaa turetu jira amma immoo adda dhaabeen jira. Amma deemuu dhiiftee? Gama hundayyuu amantii kamiyyuu deemaan jiru garuu amantii ilma kiristaanaatti waamama. Okay, tole. Barnoota illee isinirraa akka jechuun gama amantaa musliimaatti waan isin na hubachiistan waan isin na barsiistan isinirraa illee nan eega. Okay, gaafiin kan kee maalidha ammatti isaa gaaffii qabdu na gaafadhu ayyee. Siif deebisaa gabeeku. Gaaffiin ani qabu gara lachiittuyyuu ammanii achillee amantii kiristaanaa keessaallee waa'ee wangeelaa wanta ni baradhee wanta ni cuuphame hin jiru garuu kiristaanummaatti waamama. Asiis immoo amantii musliimaa keessaas immoo waa'ee quraanaa wanta ni beeku tokko hin jiru. Isa kanaafiyyuu akka nama tokkotti hiriyyaan hin qaba hiriyyaan kiyyallee musliimadha. Anarraa xiqqoo isheen fooyyee qabdi natti fakkaata. Jechuun gara amantiitti jechaadha. Sanaafiyyuu immoo namni tokko immoo nama lama ta'ee tokko ta'ee amantii garaagaraatiin jiraachuun isin barbaachisu.
Hiriyyaan kan kee kaatiyattu suni Muslima moo Kiristaana? Musliimadha. Okay. Jechuun akkamitti wajjin jiraatte? Nuti waa'ee amantaa irratti walitti buunee hin beeknu. Haadha manaa kan keeti moo? Bilisummaa viidiyoo cufadhuutiin attaasa'e. Haadha manaa keeti moo hiriyyaa akkanumaan jechuu jirta? Hiriyaa jechuun nikaa hin goonee fi jechuun waa'ee amantaa kanarratti dhiisne malee nikaa gochuuf hin ture. Okay. Kanaafiyyuu Ayyam bismillah. gorsa simbiraallee Waanuma ani wanni amma sitti himu ani waan bu'uura amantiiti. ayya Waan bu'uura amantiiti si galtee warri ayya koomenteedha obsaa isinii miti kan qajeelfama kennu obsaa irratti illee barreessinaati obsaa tole. As deebi bilisummaa. Bu'uura amantii islaamaa sitti hima. Bu'uurumarraa barachuu dandeessa. Bu'uurri amantii islaama jechi jedhu rabbiif buluu jechuma waan biraati miti. Submission for a God, one God. Rabbii tokkicha qofaaf fedha kan keedhaa kennu, qalbii kan kee kennu jechuma, qaama kan kee guutuu kennitee rabbiif jiraachuu jechuma. Islaama jechuun hiikni isaa isuma kana. Rabbiin tokkichi sun isa kaminni yoo jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti qul huwa Allahu ahad Allahiin inni nuti waaqessuun Allahii tokkicha jedhi deebisiif jedha. Lama miti inni sadii miti. Abbeeraa qaban jedhamu, abbaa qaban jedhamu, haadha qaban jedhamu, ammas ammoo abbaa qaban jedhamu. Ilmoollee qaban jedhamu tokkicha isa malee kan biraadhaan jiru. Allahiin subhaanahu wa ta'ala isa hin nyaanne hin dhugne isa akka namni garaa qabu kana garaa hin qabne. Dabalataan ammas ammoo isa wanni hundi isaatu isatti haajomu kan inni waa ittuu hin haajomne jechuudha. Kan inni wama tokkottuu hin haajomne jechuudha. Si galtee ayya lam yalid wa lam yuulad inni hin dhalu akka haadhallee miti dhale hin jedhamu. Abbaallee miti dhalchellee hin jedhamu. In dhalamulleedha si galtee haadhaaf abbaallee hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haadharra dhalatullee hin qabu abbaarra dhalatullee hin qabu. ayya Rabbiin tokkichummaa isaan tokkicha jedha. Hiriyyaan isaaf hin jirtu walam yakun lahu kufuwan ahad hiriyyaallee hin qabu Rabbiin. Inni hin rafu hin mugu. Inni uf daddaadha waan tokkotti hin hirkatu. Jiraata bara baraatiin ajjeefamu hin du'u. Si galtee hin du'u. Rabbiin nuti itti amanu isa kana. Rabbii kanaaf buluu jechuudha. Akkamitti bullaaf tokkoffaa waan itti amanantu jira. Waan inni nutti nu dhugoomsuudhaan. Rabbiin Quraana buusee nabiyyoota waan nabiyyoota duraallee nutti himeetiin jira. ayya Quraana keessatti ammoo oguu dubbatu Rabbiin wantoota itti amanuu barbaachisu nutti himeetiin jira. Quluu aamannaa billaah. Aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi. Waan Rabbi biraa itti buufametti ergamatti buufamee Quraanatti amanuudha. Dhugaadha jedhanii fudhachuudha. Dabalataan ammas ammoo kullun aamana billaahi wa malaa'ikatii. Malaa'ikaan akka dhugaa ta'an akka isaan ergamoota Rabbii warra samii keessa jiran ta'an fudhachuudha. Kuni waama macaafa keessa illee jiru ati kiristaana waan taateef malaa'ikaan beeka kiristaana. Warasuulihi ergamtoota Rabbiillee guutuutti fudhachuu addaan baasuun maletti laa nufarriquu beena ahadin minhum. Addaan hin baafnu kana jibbinee kana hin jaalannu kan ol fuudhaa kan gadi hin buufu. Hundi isaaniitu nu biratti qaali. Nabi Muhammadin fudhannee Yesuusiin ammoo hin abaarru. Yesuusin fudhannee Nabi Muhammadin hin abaarru nuti. Musee fudhannee Yesuusin hin abaarru. Yesuusin fudhannee Museen abaarru nuti. Abrahaam fudhannee Yaaqoobin hin abaarru. Yaaqoob fudhannee Abrahaamin hin abaarru nuti. Si galtee hunduma isaanii dharuma takka fudhanna, hunduma isaanii kabajna, hunduma isaanii qalbii keenyatti qabanna jechuudha. Si galtee isa kanaadha. Malaa'ikallee guutuma fudhanna, ergamoota Rabbii warra Rabbiin ergellee ni fudhanna jechuudha. Ka irraa hafeen ammoo kitaabban Rabbiin akkasiin dura buusellee ni amanna. Kitaabban sunniin ammoo bifa barreeffam bifa seenaatiin macaafa qulqulluu kiristaanaa harka qabu keessallee ka jiru jira. Garuu macaafni kunniin macaafa karaa nabiyyootaatti nutti ga'e hin jennu.
karaa nabiyyootaan tuusuun taa'e nabiyyoota as barreeffamee jenna nuti. Fakkeenyaaf Maatewos kan jedhamu Yesuusii miti kan barreesse. Wangeela Luuqaas kan jedhamu Yesuusii miti kan barreesse. Ergaalee Phaawulos kan jedhamu Yesuusii miti kan barreesse. Karaa nabiyyootaatti nutti hin geenne kitaabni kun jennee mormina nuti. Garuu seenaan nabiyyootaa ka dhugaadha keessa jira gadiin isaadha. Wanni nabiyyoota irratti sobamillee gadi isaa sirrii hin taane jira jennaan. Macaafa keessa fakkeenyaaf nabiyya Nuuhin inni min sakkaree jedha macaafni. Daawid sagaagalummaa dalagee jedha macaafni. Dabalataan Salamoon sagaagalummaa dalagee jedha macaafni. Sigaltee Aaroon hin jallatee jedha macaafni. Loot sagaagalummaa dalagee jedha macaafni. Isa kanneen hin fudhannu isa kana. Kunniin waan nabiyyoota irratti kijibame malee waan kijibaan dubbatame malee waan sirriitti miti jedha. Wanni sirriillee akkuma jiru wanni sirrii hin taanellee jira. Walumaa galatti kitaabni amma macaafa qulqulluu jedhamee kiristaana harkaa qabu kuni karaa nabiyyootaatiin qulqullaa'ee nu biraan dhufne. Warra nabiyyoota as dhufantu barreessee jennaan nuti. Warri nabiyyoota as dhufan ammoo yaada garagaraatiif barreessuu danda'u guututti qulqulluu jennee qabachuu hin dandeenyu jennaan. Kanaafuu gama kitaabaatiin isa kana. Kitaabni ammoo kan xumuraa kan nutti kenname Qura'aan. Kan hin jijjiiramne kan ittiin dabalame kan irraan hir'ifame. Seenaa macaafa qulqulluu yoo fudhatte pheenxe bira dhaqiitti macaafni keessa meeqa jedhiin 66 siin jedha. Ortodoksiidhaan meeqatti amantan jedhiin 81 siin jedha. Kaatolikii bira dhaqii meeqatti amantan jedhiin 73 siin jedha. Sigaltee biyya biraallee dhaqiitti gaafadhu haganatti amanas siin jedhan. Ol hir'isan gadi buusan akkanatti itti amanan. Garuu Quraana yoo fudhatte kitaaba suuraatti dabaluudhaan miti qubeen takka irraa hir'ifamtee hin beektu qubeen takka itti dabalamtee hin beektu akka Nabi Muhammad irraa dhufetti akkasumatti jira. Sigaltee akka Nabi Muhammad irraa dhufetti akkasumatti jira. Sababa kanaaf jechi kitaabni kun kitaaba Rabbiin tiksee kitaaba sammuutti nama qabatamuu danda'u. Amma atummaan kun har'a kaatee Quraana kana osoo sammuutti guutuu isaan qabadha jettee barachuu jalqabdee wallaahi tummaan sammuutti qabachuu dandeessa. Laafaa. Garuu macaafa kana osoo waggaa 100 dubbiste waggaa 200 osoo dubbiste umrii kan keessi ga'e sammuutti qabachuu hin dandeessu abadan. Sababni isaa maali? Hiikaa garagaraatu jira. Barreeffama garagaraatu jira. Pheenxeen akka ofii barbaade barreessiti. Ortodoksiin akka ofii barbaade barreessa. Kitaaba sammuutti namni qabachuu danda'uudhaa miti. Waggaa 200 osoo waggaa 100 addunyaa keessatti mee namni kitaaba macaafa qulqulluu sammuutti qabatee jira jedhanii osoo barbaadeen tokkoon isaadhaan jiru. Tokko isaadhaan jiru seenama addunyaa keessatti hin jiru. Garuu Quraana nama sammuu jalqaba raaga xumuraatti sammuu qabate yoo jedhan daa'imman xixiqqoo waggaa 7 fi waggaa 7 raaga 10dhaa miliyoonaan lakkaa'amantu jira. Kun maaliif Rabbi biraa subhaanahu ta'ala waan bu'eef. Dubbiin namaa haga feetaa guddattu haga feetaa wannaa jettu namaaf qabatamtee turuu hin dandeessu. Dubbi Rabbitu namaaf tola. Kitaaba akkanaadha Rabbiin buusee kitaaba dogongori keessa hin jirre kamaal keessa hin jirre waan biraa siin ajaju Qura'aan. Rabbiif akka bullutti nama ajaja. Salaataa jedha, soomaa jedha, sagaagalummaatti dhiyaatinaa jedha, waan akkanaan godhina, waan akkasiin godhina, waan akkanaan godhina, waan akkasiin godhina jedheetumaan dubbata malee, waan akkanaa godhaafaa jedha malee, waan gaarii si ajaja, waan hamtuurra si dhoobu malee, Quraanni waan tokko waan biraatti si ajaju hin qabu. Waaqa biratti Rabbii waan biraa dabali Rabbii wajji waan biraa gabbarisiin hin jiru. Waan hamaa dalagisiin hin jiru, sagaagalummaa dalagisiin hin jiru. Tokkicha. Waan gaarii dalagisiin jedha. Waaqa tolfamaa waaqessiin. Tokkichummaa Rabbiidhaa lallabi. Guddina Rabbiidhaa himi siin jedha Qura'aan. Waan biraa wanni siin jedhu hin jiru. Waan gaarii hojjedhu. Waan gaarii namatti mul'isi siin jedha malee waan hamaa irraa fagaadhu, sagaagalummaa irraa fagaadhu, farshoo irraa fagaadhu, waan si miidhu irraa fagaadhu, nama ajjeesuu irraa fagaadhu siin jedha malee waan biraa wanni si ajaju hin jiru Qura'aan. Nabi Muhammad waaqa siin jedhu Qura'aan bira tokkichummaa Rabbi si yaamama jechuudha. Isa kanaadha. Kitaaba kanatti ammoo kan isa kana qabachuu qabna. Kitaabni Rabbi biraa dhufee dhugaan isa kanaadha kan jedhu musliimni itti amanaa jechuudha. Kun waan namatti ulfaatu miti. Irra cakaanitti gara xumuraatitti ammoo guyyaa qiyaamaati. Guyyaan qiyaamaa guyyaan xumuraadhaa akka dhufuun jannataa fi ibiddillee akka dhufu itti amanna. Sigaltee isa kana ammoo warri Rabbiif bulan jannata seenanii warri Rabbiin didan ammoo ibidda seenan. Kun ammoo wanni lafarratti argamu dachiirratti argamu wanni gaarii wanni hamaanillee Rabbi biraayi. Qormaataa. Rabbiin nu qormaatuudhaaf waa hunda hojjeta malee nu jibbeeti miti jennaan. Isa kanallee itti amanuun dirqama nu biratti. Waan hamaallee yoo Rabbiin nutti fidee nu qormaatuudhaaf waan gaariillee nutti fide nu qormaatuudhaaf. Hundi isaatu Rabbi biraa jennee itti amanu.
yoo na dhibamsiisellee rabbitu natti fide yoo na qananiisellee yoo fayyaa na kennillee rabbitu natti fide wanni hundi isaatu rabbii keenya harka jira jedhe rabbiin harka jira jennee amannaa jechuudha kun akkasani gama hujiitiin kun ammoo waan amananiidha gama hujiitiin ammoo salaatu haqan kan gabbarmu rabbiin malee jiru jettee Muhammad ergama rabbii jettee dubbachuu qofa erga sani salaatuudha guyyaa keessatti yeroo 5 salaatta waggaa keessatti ji'a tokko sooma sadaffaani afraffaan sooma kun ammoo qabeenya kan keerra gaafa bakka guddaa gaheetiin jedhe qabeenya kan keerraan miskiinaaf kennu rakkataadhaaf qabeenya kan kee keessa baasii gooteen kennuudhaaf dirqama rabbiin sinurra kaa'e kunillee waan ulfaatuudha qabeenya kan kee yoo guddate likkii ni ga'uu qabutu jedhe kun ammoo mana nabi Allah Ibrahim alayhi salam ijaare mana Ibrahim alayhi salam ijaare makkaa keessa kan jiru mana san dhayxee waan rabbiin godhi siin jedhe gochuun achitti illee wagguu dhayxu غير حنفاء لله غير مشركين به جرى سورة دي لما فرت ربي في كل لسا قبرتي كيسان يسدي وسوام مكين جرى وقو ما نسمبر دقتو كريستانوني غريم مال جرى أتي وقو دايتاني سين كعبة دكات أمنتاني دكا كرتاني مكا كرتاني منا كرتاني جرى لا مسلم دكان كرت مسلم دكات أمنون جرى أكان دكا دا جنان مكا جنان نما واقا جنان ربي جنان Muslimni achi dhaqeetiini bakka sanitti dhakaa san kadhatuun jiru. Dhakaan dhakaadha manni mana jenna. Achi waggoodhaa inni rabbiin maal nuun jedha rabbiif bitama rabbiif tole jedha usuusatti waan makin jenna. Achillee dhaqanii jennaan laa ilaaha illallah ma'oonitu jenna. Haqan kan gabbaramu rabbi malee hin jiru jenna. Si galtee haqan kan gabbaramu rabbi tokkicha malee hin jiru jenneetu mallallamna achitti. Mana san bira maadhaa hin nuti. Waan rabbiin godhaa nuun jedhe gochuudhaaf. Waan bakka rabbiin dhaabbadhaan nuun jedhe san dhaabbanne waan inni godhan nuun jedhe san gochuudhaaf akkuma nabiyyoo fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos gaara ejersaa irratti baheeti yeroo hunda kadhachaa bulaa jedha almacaan maaliif gaara ejersaa irratti bahee jenneen karaakkaruu nuti sababni isaa maaliin Beetel Maqdisiin achi ilaaluudhaaf gaara ejersaa irratti wanni ba'uu sababa kana rabbitu ajajee jennaanii jennan guddaa waan kirikiri hin qabnu isa kanarraa bakka itti rabbiin na kadhadhu jedhe bakka akkanaatti akkana godhaa'uu jedhe maaf rabbiin akkas jedhee jechuu hin dandeenyu nuti. Bakka rabbi itti nu ajaja waan taateef. Kun ammoo hajjiidha siin jedheetiin jira achi dhaqanii kanuma bakka wanni irratti dhaabbatu jechuudha. Bu'uurri islaamummaa isumaan si dubbadhe kan gabaabbinaan isa kanarraa gaafii yoo qabaatti gaafii gaafachuu dandeessa. Okay, ayani gaafii qabaa osoo hin taane sammuun makootu na ajjeetu malee waan biraatiif osoo hin taane ammoo namoonni tokko osoo amantaa musliimaa gara amantaa musliimaa kanaatti dhufee namoonni baay'een yookiis dubbaraaf yookiis immoo waan biraa barbaachaaf deemee jechuu danda'u. Ani garuu sanaaf osoo hin taane gara lachiittiyyuu amantaa kana lachiiyyuu badaadhuma hordofan jiru. Asillee amantaa islaamaa kanallee naquu amantaa kiristaanaallee naquu bakka gidduudhumatti waan lafa jiruuf fedhii koo ta'eef malee fedhii namaatiif osoo hin taane yookiis faayidaa biraa barbaachaaf osoo hin taane fedhii koodha beektee kana. Kanaafuu amma namoonni baay'een ilaalchi isaanii waan baay'ee yookiis akka waan fedhii biraatiif deemee yookiis immoo akka waan fedhii nama biraa dubartiidhaaf jedhee waan akkasiif ta'e osoo hin taane konfideensiin mataa kootiin malee kun amantaan kan san rabbii kan keessi beekaa abshir sanii sunniyyaa kan keedha rabbii kan keessi beekaa namatti namaaf iddoon kennin atama islaamaa qabachuu barbaadamoo waan gaafii sitti ta'e jira amma kana. Lakki ani gaaffii wanti natti ta'e hin jiru qabachuudhaaf illee ani reediidha. Okay, amma qabachuu dandeessaa? Ani? Amma kana sa'aatii kana qabachuu dandeessaa? Bas qabadhes rakkoon qabu borreessuun qabadhes rakkoon qabuuni maaliif waan tokko yeroo baay'ee isin jala ta'an ture wanta ni baradhes jira wanta ni hin barannes jira wanta ni fudhadhes jira wanta ni fudhannes jira gama amantaa kiristaanaatiinis wanta ni irraa baradhes jira wanta ni immoo irraa baqadhes jira amma wanta waan baay'ee ilaaleera yeroo baay'ee isin jalan ture yeroo isin itti barsiistanitti illee yeroo namoonni baay'ee shaadaa qabatanitti illee sinjala dhufe oon seenuu baadhayyuu taa'ee dhaggeeffachaa yeroo dhaggeeffachaa turetu jira yeroo ijoollee kiristaanaa faana haasoftanii
bakka waan baay'ee irratti waa'ee xiskii irratti wal karakkarta waan baay'ee dhagee dhugummaa waan dhugaas argee waan sobas yeroon itti argaa turetu waan jiruufi Okay, amma kana islaamummaa qabatamuu nama biraatiif carraa kennina duuba. ani nin qabachuun hin danda'ashi bakka borutti boruun nin dhufa jechuun anam waanuma kana hunda isinirraa baradheera nin dhufa sa'aatiin dhufetti na seensistu nin qabadha. Okay, saati akka barbaadde suni rabbiin kan keessi haala affisuuti jabaadhu tolitti wanni jedhitan inshallah. Ashaayeshi. Akkasiif ammoo ijoolleen akka tasaaraa namni si dubbisaa uumaama jedha miseeji si barreessaa sansitu murteeffata. Jireenya kan Suni keessatti murteeffata rabbiin murtoodha jaaga. maaliif amantaan kan abbaadha. Ani jechuun amma maatiin kan koo kiristaana yoo ta'ani ani immoo yoo isaan wallaalanii yookiis wanti kun gara dhugaatti nama geessa wanti jedhamu isaan immoo yookiin irraa barachuu wallaalan anillee wanta gara dhugaatti nama geessu hubadhee isaanillee gara dhugaatti isaan fiduudha malee waa'ee nama nan ilaallatu namni kamiyyuu mataa isaaf jiraata anillee mataa koof hin jiraadha. Namni kamiyyuu immoo namaaf hin jiraatu waa'ee namaa yoomiyyuu ta'an nan ilaallatu konfideensii mataa kootiin hin ta'a malee lubbuu koof jecha hin ta'a malee waa'ee namaatu yoomiyyuu ta'an nan Aya ilaallatu. rakkoon qabdu abshir inshallah. Baradhuuti saati musitti mijaati shaadaa qabadhu rabbiin si haala affisu. Ayyeesh galatoomaa nagataa nin dhufaaniyyuu sinin dubbisaa boru. Okay. Galatoomas. Kayyee qaal jirta qaal tajettu sun ta jala kana akkana ol deddeemtee akkana gabbubbuutu sun. Bu'aa ba'ii jireenyaati na fakkaata. Isaanii akkam jirtan nagaani? Akkam naga jirta? Jirra akka jirtu. Baga jiraatte akkam nagaadhaati? Nagaa. Ati muslima moo kiristaana qaal? Kiristaana. Okay. Gaafii qabdamoo ati dura jalqabaa argaatiin ture nam tokko na dubbisaadhaatiin turte. Islaamummaa qabachuudhaaf immoo gaafii qabda. Jechuun gaafii hin qabu naa deebi'ee jennaan rakkoo hin qabu yaa'u qabachuudhaafis qophiidha. Gaafii tokko lamaan tokkoon qaba yaa'u gara lachuurraa iddoon keessa ture irraas gaafii baay'ee qaba ture yaa'u achis. Sagaleen kan kee hedduu laafaadha. Maal jettime? Jechuun yaa'u gaafiin ani qabu naaf deebi'ee jennaan guutummaan guututti jechuudha. Gaafii deebi'ee akka deemu rakkoo hin qabu. Ijoo dhaga'u jirtani sagalee isaadha. Hin dhagamu sagaleen kiyya hin dhagamu. Mee sagalee ol fuudhi mee amman dhaggeeffadha. Amma wayyaadha. Dhagaamaan jiru moo akkam? Amma ni dhaga'ama amma dubbadhu. Ayya galatooma gaafiin barbaade gaafachuun hin danda'amu. Ni dandeessa abshir. Jechuun wanti gaafii natti hanga deebii argadhu jee gaafii kana yeroo baay'ee iddoo baay'ee nan gaafadha. Ijoollee keessan birallee yeroo baay'ee dhaqee isaanii wajjin illee haasawaa turre ka hamdii tokko fa'aa. Eeywa tolee. Innaa gaafii tokko lamaan tokkoon qaba. Ani gaafii nan qabu. Jechuun gaafii naaraa isinitti ta'uu danda'an. Gaafa dura rakkoon qabduuti. Rabbiin tokkitti kan uume rabbii tokkotu jira jedhamee amanama. Akkasuma na fakkaata. Qaal erfoonni erga bilbila irraa. Qaal Na bira moo maal jette? erfoonni qabdaa bilbila kan keerra. Erfooniin qabu sagaluma lakkii irraa baaseera bulutuutii ture irraa bokkuseera. Okay, itti fufi. Dhagamuutii jiru. Amma hin dhagamu? Ni dhaga'ama itti fufi. Ishee awwal galatoom isin jecha rabbiin tokkichaatu jira. Rabbiin tokko dachii kanaas samii kanaas kan uume dhala namaa kan hunda kan uume tokko jedhamee amanamaa jechuudha.
Erga akkasitti amananii rabbiin tokkichi sun amantaan inni qabu amantaan fi amantaa sirriidha jee fi amanuu jechuun amantaan sirriidha jee kan yaadamu amantaan rabbii tokkichaa sun amantaa isa kami kan jiru gaafii tokkicha kanaan qaba. Katti aanus yaa'u kana booda itti deebina. Ijoollee baay'ee gaafadheen ture garuu yaa'u akka biran na hubatan sii galee. Amantaan rabbiin jaalate jechuu keeti. No amantaan rabbiin tiyye jee yaadu jechuudha. Amantaan rabbiin tiyye jee guutumaa guututti amantaan rabbiidha jechuudha. Rabbiin amantaa kam hordofaadha bakka gabaabumatti amantaan isaa kamidha. Rabbiin maal amantaa hordofate maal rabbiin maal amantaa hordofa rabbiin itti amanama malee ofiisaatii maal amanare amantaa hordofa amantaa jechuun maal jechuu beektaa isaa amantaa jechuun mee jecha san irraa sii ka'eetiin isaa ibsu amantaa jechuun waaqeffannaa jechuudha sii galtee karaa ati ittiin waaqeffattu jechuudha amantaa jechuun afaan ingiliffaatiin religion jechuudha religion jettee amma wannaa isa dikshinirra yoo banteetiin dubbistee sitti himan karaa ittiin ati waaqeffannaa gaggeessitu jechuudha yookaan ammoo gabbartu jechuudha. Rabbiin waan gabbaruun qabu waan waaqeffatuun qabu ufisaati waaqeffamaadha malee gabbaramaadha malee isaaf hojjetama malee inni waan hojjetu religion jechuun ammoo karaa ittiin murni tokko yookaan ufii kan keetii ittiin waan tokko waaqa jettee waan itti amantu tokkoof hojjettu jechuudha. Si galtee kanaafuu ati rabbiin amantaa qaba amantaan inni qabu kaminni jedhin rabbiin amantaan qabu waan hin waaqessu inni rabbiin nama waan biraadhaan waaqessu. Inni waaqeffamaadha gabbaramaadha malee gabbaraadha miti. Kanaafuu rabbiin akkasiidha miti. Gaafiin kan kee ammoo rabbiin amantaa kam jaalataa kamiin qabadhaa jedhee ummata jajee yoo jette rabbiin suuraa 5 irratti waradiitu lakumul islaama diinaa. Islaamummaa amantaa godhadhaa jedhaan isinii jaaladhee jiraa jedha waan keessatti. Yoo ammoo akka tasaadhaati Yesuusii wal qabate Yesuus amantaan isaa Yahudaadha. Amantaan isaa warra Yahudotaati. Garuu Yahudota warra jallatan osoo hin taane warra qajeelanidha. Yesuus Kiristoos warra Yahudotaa keessatti ergame isin warri Yahudotaa jetteen hin ta'e warri Samariyaadha. Akka macaafaatti siin jechuun jira beeki. Maaliif jenna Yesuus Kiristoos waaqeffataa waan ta'eef Yesuus hin waaqessa malee hin waaqeffamaan turre yeroo sanitti waan ta'eef. Inni nama rabbiin gabbaruudha malee gabbaramaadhaa miti. Amantaa hin qabu inni rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantaa hin qabu. Rabbiin tokko jechuun hin gabbarama malee inni hin gabbaru jechuudha. Akkasii galtee amma. Sirriidha bakka anis yaaduma kanaan qaba naagalee jira bartee jechuun rabbiin akka namni yaadu kana amantaa akka hin qabne jechuun wanta sadii jira siigalee akkuma tireefu jette sana riiliijinii qabee jettu sana irratti ni dhagahame sagaleen geessirratti. Ni dhagahame. Waa sadii jira siigalee riiliijin biiliif and feez waan jan takka jira wanti kun wanta sadeen kanaa jira. Wanti sadeen kun yeroo baay'ee interchangeability fayyadamna garuu isaan garaagarummaa guddaa qabani haa ta'u ani amma kaniin anjee rabbiin inni tokkichi sun dhuguma akka timma jettee kanatti amantaan inni jaallatee amantaan inni hordofaa jee sun amantaa takkitti qofa yoo ta'e jechuun akkuma miti jette kana amantaa islaamaati kan inni hordofaa jee dhala namaa kana ajajuu jettee dubbattee turte ishee haa ta'u. Garuu erga akkas ta'e immoo namoota fakkeenyaaf har'aan tana musliima ta'uudhaaf yookaan carraan argatiin jira siigalee carraa argachuu yookaan jiru na hubatte karaan inni itti musliima ta'uu danda'u kan hin jirre jira jechuudha. Ofii isaa uumee immoo wantoota amantaa musliimaa keessa jaame san irraa gaafachuun isaa afaan qabu wanti fakkeenyaaf namoota akkamiiti? Fakkeenyaaf ammati awwal qaasimiin sababni ati itti islaama taate carraa guddaa katti argatte sababa maatii musliima irraa dhalatteef ta'uu danda'a siigalee. Ani immoo fakkeenyaaf immoo hamma ammatti kan ture. Sagaleen kan keen fagaatalleedha ishee. Tole namni kan fakkeenyaaf namoota akkamiidha akka ifa naa galuudhaaf bakka tana ifa siif galchee siif ibsame. Nama gurraan hin dhageenye siif ifa galchame ayyee tole naaf galee jira. Nama gurraan hin dhageenye afaan dubbachuu hin dandeenye nama ergaa rabbi bira gahuu hin dandeenye yoo taate ummanni akkasii sunniini rabbiin subhaanahu wa ta'ala wamaa kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasuulaa jedha. Argaa ergaan bira geessutti
inqixaatun eenyullee jedha takka jedhi qabe. Lammaffaa ahlul fatraa akka jedhanii jidduu Nabi Muhammadiif jidduu Nabiyallah Isa alayhi salaam ture jidduu waggaa gara 600 ture. Jidduu isaaniitii fi akkasuma jidduu nabiyyiin tokko ergamee nabiyyiin tokko aga dhufutti ahlul fatraa jedha. Warra ergaan rabbiidhaa irraa cittee warra quba hin qabne jedha. Warra akkasisanillee rabbiin warra erga du'eeti waan jiruu duniyaa irrattiif rabbiin isaan hin gaafatu tokkollee hin qixaatu saba saniif jecha. Jiruu duniyaa irratti kana gootee jedhee hin qixaatuun rabbiin sun warra ahla fatraa jedhama sunillee. Akhiratti ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa isaan itti qoratu isatu beeka. Sigaltee garuu ammoo waan jiruu duniyaa irratti dalaganiif rabbiin isaan hin gaafatu. Sigalaa miti isaa. Rabbiin isaan hin gaafatu. Walee keenya galaadha. Dhiifama wajjin amma asitti ani nama dhugaa barbaadu siigalee lafatti dhugaan argametti lubbuu hiyya fayyisuudhaan barbaada siigalee maaliif wanti. Ayyee ergaa haasawa keenya ficcisiisuu dhabde mee sirriitti naa ibsi ayyee. Gaafii kan keedha sirriitti ibsime yoo dandeesse. Jechuun ilaala wantuma yeroo baay'ee dhagahu wantuma yeroo baay'ee nama heddurraa ustaatota seekota heddurraa dhagahu sana irra yoo deddeebite beekte wanta addaa yoo jiraachuu baate garuu waan addaa tokko nama sirraa dhageessii galee waan amma jette nabii isaa fi. Yaa obboleessa keenya mee namoota akkamiiti waa ibsi mee dhiisiisa kana ta'e. Mee gabaabsiitii waan namoota akkanaadhaa jedhi ibsi. Namoota carraan argatee wagguu jettu namoota akkanaa jedhi ibsime. Fakkeenyaaf amma ati gabaabumattuu yoo fudhatte namoonni baay'een isaaniidha. Ka amantaa kiristaanaa warri isaanii amantaa kiristaanaa hordofurraa dhalatan fakkeenyaaf carraan isaan qaban carraa xiqqaadha siigalee maaliifi wanta sana barachuudhaaf jalqabuma yeroo dhalatan sanirraa eegalee akka ammaa kana miidiyaan babal'atee minaaman kana tiiktookii kana minaaman osoo hin ta'in normaali yoo ilaalte jechuudha. Maalidhaa carraan argatan jechuudha siigalee maaliifi osoo dhalatanii yeroo isaan jabaatan wanti isaan itti haasamu wanti isaan dhagaa guddatan waanuma isaan abbootiin isaaniidha yookaan maatiin isaanii hordofan sani. Kanaaf achi booda waan jiru immoo wanti itti himamaa guddatan kun hundi isaanii dhugaatti fakkaata siigalee dhugaa nu fakkaataatis ture akkuma fakkeenyaaf anumattoo fudhatte jechuudha. Wanti isaan akkasiidhaa sun immoo wanta maatii isaanirraa dhagaansaniiti isaaniif dhugaadha malee kan biraadhaa sobaa jechuudha. Isaaniif jechuudha jara saniif. Jara kanarraa akkamitti hubattaadhaan magaafiin kiyya. Walitti gaafatamummaa kan jalaa namaan baasu seera barattee jirtaati. Seera keessatti ani kutaa tokkoon seenne kanaaf seera cabseedhanii ta'an itti gaafatamummaa jalaa namaan baasu inni kun. Fakkeenyaaf amma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan akkanaa godhaa erga jedheetiin dubbate bakka hunda lallabamaa jira. Rabbiin sodaadhaa gara islaamummaa kootaa akka jedhu makraafoona banataniitiin bakka hundaadha lallabu jira. Fakkeenyaaf nuti illee miidiyaa irratti dhaabbannee kiristaana hunda lallabu jira. Jidduu kanas dabalatee namoonni biraalleen ani islaamummaan qabadhu maatii kiyya sodaadhaa jedhe sun dhimma isaati malee waa gara rabbii wal qabatudha. Rabbiin na dhageeffadhu kaaqoobas maal taasisaa yeroo lammaffaa addaan na kutuu keeti. Dhagoomaa meeti. Dhageeffadhu malee okee yeroo lammataa kutuu kan keeti. Si dhageeffachaa turanii yeroo lammataa kutuu jirta akkasiin kutiin okee. Naammoon muttiin jirtu gaafii gaafachuu jirta. Gaafii dhiyeessitee kaatee erga saniin dhaggeeffata malee akkasitti dhaggeeffadhu eeyyoo. Siigaltee akkasiidha. Nam tokko miidiyaa irratti osoo akkana lallabamu osoo masjiidni bakka hunda jiru osoo ergaan rabbiidha bakka hunda geessu muslimni rabbiin tokko jedheetiin amanaa osoo jedhamee akkana dubbatamu ergaan rabbiidha biran geenyan jedhama. Erga sani ammoo maatii isaatu kiristaana ta'eeti uzrii isaa laalamu uzriin tokkollee akka isaa laalamu hin jiru. Sun isaa maali? Rabbiin ani isin qallabaa anatu isin horataatii isin ana qofa gabbaraa jedhee dubbateetiin jira. Jidduu sanitti ammoo ani maatii kiyyatuyyuu kiristaana ani keessa ba'uun na dhibdi waan biraa na barsiisan yoo jette sun waan kan keeti malee waan rabbii wal qabatudha miti sun dilboo keeti yookaan ammoo rakkina keeti jechuudha. Rakkina kan keessi matuu fi kan keetiif fudhata. Fakkeenyaaf amma seera yoo baasu mootummaan yoo seera baasu mee fageessin mootummaan tokko yoo seera baasu seerri guutumatti ba'a. Erga sani ati seera cabsitee hogguu jette seerri Itoophiyaa keessa labsamee jira. Haa jennu fakkeenya seera Itoophiyaa jennu seerri Itoophiyaa keessa guutuutti labsamee jira erga sana ammoo seera labsamee jiru kan ammoo akka nam tokko hin diigne jedhamee jira atammoo dhufteeti maatiin kiyya akkasin nan barsiifne mootummaan Itoophiyaa shiftaadha jedhee maatiin kiyya na barsiise kanaafuu an seera kana cabse yoo jette mootummaan Itoophiyaa seera san adabbii san sirra kaa'u sirraan dhiisu jechuudha.
ifa galfamee jira waan ta'eef jecha. Dhaga'ee jira namni waan ta'eef. Ani usuun beekin seera kana balleessa hojjette mootummaa irra siif hin dabru. Ani hin beekin dabarsee wanni jedhamu seerri akkasiidhaan jirtu waan ta'eef. Rabbiin dandeettii sii kennee jira. Ija sitti kenne maal haa gootuuf haa laaltuuf. Gurra sii kenne maal haa gootuuf haa dhageessuuf. Afaan sii kenne maal haa gootuuf ittiin dubbattee haa bartuuf. Sammuu sii kenne maal haa gootuuf ittiin haa yaadduuf. Meeshaa kana guutuu sitti kennee teesseeti erga sana ammoo kan gaafatuu qabu kan barachuu qabu siidha mataa keeti. Siidha mataa keeti. Fakkeenyaaf amma nam tokko abbaan kan kee iskiriiftoo bitee daftara bitee erga sana ammoo waa hunda si qopheessee makiinaadhaan si fuudhee mana barumsaadhaan si geessee haa jennu. Daree ol seente yookaan ammoo gola ol seente golatti baratan. Erga ol seenteen booda ammoo gola keessa teessee ati waan biraa luukii ciccirtaa yookaan waa wuyiidhaa goota barsiisan achi barsiisa. Maaliif ciccirtaa maaliif teessetti hin dhaggeeffannee jennaan ani beekaa hin dhageenye maatiin kennallee barumsi hamaadha naan jedhani jette. Inni kun itti gaafatamummaa jala sin baasu. Sababni isaa maaliin mikinaata maleedha. Rabbiin sammuu sitti kenne. Ija sitti kenne. Ammas afaan sitti kennee jira. Sammuu sitti kennee jira wanti kun guutuun isaadha maal haa gootu itti haa fayyadamtuudhaaf. Ati ittiin fayyadamne bira teessi. Achi booda nama rabbiin nan gaafatu jechuu hin dandeessu. Gaafachuu qabda malee. Barachuu qabda. Islaamummaan maaliidha jettee barachuu qabda erga dhageesse. Itti gaafatamummaa kun sirraan kuffisuu siin jechuudhaaf. Erga rabbiin waa hunda sitti kennee waan sila ittiin qorattu waan ittiin hubatu sitti kennee san booda nama maal gochuu qabda qorachuu kan qabu siidha. Barachuu kan qabu siidha. Qabachuu dhiisuun kan kee filannoo kan keeti jechuudha. Gara rabbiitti naamuu wanni hafe jira. Wanni hafe tokko illee hin jiru. Nabiyyoota addunyaa keessa facaase waan ittiin qorachuu dandeessu waan ittiin barachuu dandeessu rabbiin sii kenne. San booda ammoo rakkina kan keetiif maatii kan keetiif haa ta'u yookaan ammoo qabeenyaaf haa ta'u waan biraatiif haa ta'u yoo islaamummaa fudhachuu dhiifte ufii kan keetii dhiifte malee waan rabbi wal qabatu hin qabu. Rabbi waa hunda sii xumureetiin jira siin jechuudhaaf. Akkasi. Ayi galatoomia. Jechuun yaa sirriidha akkuma jettee kana dhuguma. Hin dhageenye jechuun immoo maatii kiyyaa fi maal jechuun dhuguma itti gaafatamummaa jala naman baasu anis waan inni nawwatu waachisaa jiru. Oliif gadi yoonni na ofiisa kana dhugaa barbaacha kan hin siin jee jechuudha. Garuu gaafiin kiyya ijoon isaadha maalii baratee kamtu dhugaadhaa amma fakkeenyaaf wanti achi ijaamu fi wanti asii ijaamu kunoo kamtu dhugaadhaa kamtu dhugaa ta'uu danda'a jechuun akkuma amma fakkeenyaaf siin jeesan jalqaba irraa gisee dhalattee waa'ee amma fakkeenyaaf dhibeen mana amantaa keessatti tajaajilaatiin ture sii galee mana amantaa ortodoksii keessatti naannoo waggaa 6 tajaajileera. Achii booda immoo pirootestaantii keessa naannoo waggaa 2 akkas tureera. Garuu maalii yeroo hunda jechuudha keessi kiyya maal barbaadaa dhugaa barbaada jechuudha. Wanti kun nutti himamaa guddanne amma fakkeenyaaf oomishee Yesuus yoo fudhatte jechuudha. Sagaleen keessatti dhagamaa. Inni dhagama. Akkasii annaa wanti kun jalqabumarraa ijoollummaarraa nutti himamaa guddanne si galee garaagarummaa jirra amma fakkeenyaaf namni islaamarraa dhalate tokkoo fi namni kiristaanarraa dhalate tokko miti carraan inni qabu jechuudha. Carraan inni rabbi gabbaruu rabbi tokkichoomsuu irratti carraan inni qabu carraa garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Wanti kun akkamiin ilaalamaadha ture gaafiin kiyyaa yaa'u muroofles naa deebistee jirta yaa'u ni fudhadha waan ati jette. Wannan si jedhe bakka ati jette irratti inni kun bara musliimaa maatii musliimaa irraa dhalachuu fi maatii musliimaa kiristaanaa irraa dhalachuudhaan midhaabatan qajeelumni rabbii kanaa wal qabatu. Carraan kanaa waliin qabatu carraan qajeelummaadha. Fakkeenyaaf ijoolleen abbaa Faatima kun fakkeenyaaf gurbaa nama kiristaana ta'e olii gadi fiiguu kun abbaa Faatii isaa musliima namoota qajeeluu turan. Ijoollee meeqa jira isaa abbaa Faatii isaaniidha qajeeluu inni salaanne meeqa jira isaa? Baay'ee jira. Abbaa Faatii isaa kiristaana meeqatu islaamummaa qabatee addunyaa kanarra jira? Miliyoonota lakkaa. Abbaa Faatii isaa kiristaana zarii isaa kiristaana inni musliima miliyoonota lakkaa. Wanna siigaluu qabu itti gaafatamummaan addunyaa kanarratti argamu ati fudhachuu dhiisuudhaan miti. Siigalee fi siigaluu dhabuudhaan osoo hin taane ragaan si bira gahuudhaan. Akkamitti? Fakkeenyaaf rabbiin nabiyyoota ergee jira ergaan nabiyyoota bakkeen itti lallabamne hin jiru. Yoo ergaan nabiyyoota hin geenye taate bakka san rabbiin hin qabu siin jedhee si dubbadhee jira duraa'u. Ergaan nabiyyoota bakka itti hin geenye yoo taate abadan
بكسر ربين سبحانه وتعالى نموت أكثر زنين نقبو أنجرو الدنيا رت الدلقانيف قالوا أمو بكي إرقان نبيوت هنجين ينجرس إتوبيا كيس بكون دمسين جدا مسلم نمني جتة مسلمة جد ولا لنجر مسلمني أك ربي توك جواك ربي توك جبرو إن بيك وانا إن بيك جاتشو داني زك يوم براد أبي مسلم توك جدا كمان من بيك ربي سمو ستكنة إجا ستكنة وهوندا ستكنة سمو إيجا سكنة ستكنة يا دون كان كيتي قافة دائما ما يودو تفكين فما قالت وقا تربت يودو تماتين كان كي كريستانا ربي جنة السينجا سنقافت إرجع قدرت وف بيكت سمون كان كيتي يادو جرك أبدي أمو ربي سقافت سبب نسمالين إرجع سمون أنو سو يادين دورا قافة دائما ما يودو ت جنة السين تركون قبضو وان تقول ربي سنقافت ماتي كريستانا رد ألد ومسلم رد ألد جرو أمو قدرت إرجع جت أمو ماتي مسلم رد ألد تافي كريستانا رد ألد تافي ميتي أتي كريستانا رد ألد ربي نم سقافت مالف سقافت سبب نسماليني كنو نمني برسيسو أزر أمانت إسلام ما أزر كريستان ما أزر سيقلت سمو كان كيف حجة چيزي زنجرا سمو وني نتكنر سبكان أتبع إسلام ما قافة شو ربيت ليس إسلام ما قافة شو ربديو أتشوف كريستان ما كيس تهت سمو كان كيف سوجا چيف تبر واقع تروفيدو واقع نندت دبي واقع نهرف واقع نمكي وقو زنجرا سمو كان كيف حجة چيزي سمو كان كيف فرط سيقا تيسيتو من سمو كان كيف فرط خلاص واقع نجبو آدمي بجاچا نقابيتي waaqni cubbuu aadamiif jecha nu qabee dhufee nu qabeeti erga sani ammoo ufiif jecha du'e ufii isaatti dhufee du'e ilma ergate abbaa ilma hafuura qulqulluutu jira yoo sin jedhan isa kana sammuun nama hin fudhatu waan sammuu namaatitti galuudhaa miti si galtee waan sammuu namaatitti galuudhaa miti sammuu kan kee teessee kiristaanummaan qofa osoo hojjechiiftee khalaas achuma irratti raawwata jechuudha dhugaan siif galti waan tokko nama hin dhibdu garuu ammoo sammuu kan kee hojjechiiftu yoo taate abbaa faati kiyya kiristaanaan illee akkuma tafawwaati jette inni sun itti gaafatummaa jala naman baasu siin jechuudha akkasi si deebisee dheetii yaada wallahu a'lam rabbiin keenya fayyadamu. Sirriidha. Yaa'u kanuma yaadanis yaa'u na deebii jira yaa'u itti gaafatamummaa sirra jira amma gabaabumatti wanti ati immoo wanti sirra hubadhe gochuu qabda waan achi keessa jiru san. Iddootti dhalatte sanis ta'ee iddoo biraatis yoo ta'e dhugaa barbaaduu qabdaadha amma fakkeenyaaf waan itti naan jechaa jirtu. Kun immoo isuma nan qabadhe. Akkana yaa'u jechuun yaa'u dhuguma amma fakkeenyaaf kana jechuullee baadhuma fakkeenyaaf iddoo dura tures waa baay'ee argita sii galee wanti inni bu'uurri isaaniidha tokkicha ta'ee garuu immoo wantoota dameeleen baay'achuun kun anatti gaafii baay'ee uumaa ture jechuudha. Kamtu sirriidha waan ta'eef kana jechuudha. Akkuma sitti hime hanga ammatti iddoo lama tajaajilamees nama beekuudha sii galee. Na ijoollonni baay'een na beeku. Ibin Abdii Raggaasatii wajjin immoo hanga tokko wal beekna sirrii wal beekna jechuun akkasii dippiliillee na beekuu baatu waan ta'e wayii waan beeku qabaachuu danda'a jee yaada. Innaa akkasanii akkasitti gameen muradhu yaa rabbiin siif haa jabeessu rabbiin si haa jabeessu islaamummaa waan ulfaataadhaa miti yaa qaali manatti fakkaata maqaan kee qaamna masii jiru irra dubbisa islaamummaa wallaahi waan nama qoratanii nama dhibuudhaa miti waan baratanii nama dhibuudhaa miti yoo namnummaan akkanumatti sammuu ofiidhaa kana sammuu summiidhaan jalqaba guutee ka'ee irratti waraaba jedhee malee abadan waan jedhuudhaa miti waan nama dhibuudhaa miti akka kiristaanummaa keessa namoonni gariin jedhanii kun hafuura qulqulluu guuttattu malee maal jedhan ati sammuma nagaatiin laaltee jennaan fixraa irra jiraannaan uumama kan kee qulqulluu irra jiraannaan islaamummaan guutumatti sitti gala osoo hin jijjiiramin osoo hin faalamin uumama kan kee irra jiraadhu malee islaamummaan naga'uun si galtee jibba qofa hin qabaatiin uumama kan kee kama rabbi irra si uume qofa irra jiraannaan islaamummaan sanu uumamni kan kee dhabar rabbiin tokkicha akka ta'e ni beeka. Rabbiin tokkicha akka ta'e ni beeka. Rabbi saniif buluu akka qabnullee ni beeka. Uumamu waan qabne isa kan of keessa. Islaamummaan kanuma waan biraatii miti. Islaamummaan kanuma. Rabbiin si alaafisu atillee muradhuuti. Rabbiin si alaafisu sillee mucaa duratti sanillee rabbi si alaafisu.
nama sinigaltee islaam marati jiraatu rabbi sinaa godhuuti nuti wanni isin hawwinu sumu kana wallahi waan nu gootaniif miti abadan wanni guddaan nuti isinirraa gammannu isin tokkichummaa rabbiidhaa qabaattanii addunyaa kanarra deemu addunyaa tokkichummaa rabbi yoo qabaate itti gaafatamummaa jalaa baate itti gaafatamummaa jalaa baate wanni tokkichummaa rabbi amantiin tokkichummaa rabbi irratti hin ijaaramin guutuun isaadha in bata guutuun isaadha jechuudha guyyaa qiyaamatti gaafatamummaa jala nama baasu kanaaf nabiyyoota dila kana rabbiin maaliif erge nabiyyoota kana guutuu isaadha sillaasee barsiisa hedheen ergine waaqa sadan waaqa tokko barsiisa ka jedheen jiru nabiyyiin kun hundi isaadha rabbiin tokko jedhanii lallaban rabbi saniif bulaa jedhanii ummatatti iyyaatiin turan islaamummaa jechuun kanu waan biraati miti jecha rabbi faadhaa ta'e malee rabbi tokkichaaf buluu jechuun hiika biraadhaan qabu rabbi tokkichaaf buluu jechuun hiika biraadhaan qabu kanaafi rabbi tokkicha saniif rabbi tokkicha beeknee isa saniif waan inni godhanuun jedhe san gochuudha qabna siin jechuudhaa fi kiika jettu kiidhaadha keelmu kiil akkasiidha rabbiin si alaafisuute akkasiiti yeroo sitti toletti yoo ammallee taate yeroo biraallee taate shaadaa qabachuu dandeessa rabbiin si alaafisu kanuma siin jenna rakkoon qabu ishee ammas ta'u ammas yoo ta'e rakkoon qabdu isaa rakkoon qabu okay gaafii biraa ni qabdaa gaafii qabdu yoo qabaatte gaafachuu dandeessa yoo gaafii biraa qabaatte hayi jechuun adeemsa keessa immoo ni jiraami gaafiin gariin hunda fixuun hin danda'amu silaas bu'uurumarraa jechuu kooti ayyee viidiyoo ba'uu dandeessaa tole ishee homaa rakkoon qabduuti bilbilli garuu dhiyeessuma naaf filmicha osii galee iddoo hin jiru naaf filmicha dukkana wayitu barbaachisaa kanaan rakkoon qabu dirqama ta'e. Okay, rakkoon qabdu yoo boodallee dhuftee amma shaadaa qabatteellee yoo booda irratti dhufuu dandeessaa rakkoon qabdu. Ayyee na wajjin jedhi waan an jedhu tole. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها أكان كان جبرمو ربي توكي جمالي أكن جري نبي محمدis نبي دغاتي في kan xumuraa akka ta'an ragaa namba Ciisaanis yookaan Yesus Kiristoos ergama rabbii kabajamaa fi gabricha rabbiidha akka ta'an ragaa namba inni waaqa miti rabbiin rabbumaa Yesus namuma الحمد لله رب العالمين وبليس كينك علي بقى ربين سبحانه وتعالى درا أمنتي أممات ربين سيدي بسين بقى ربين سكجيل فتي
ربي سبحانه وتعالى سيالا في سؤال اللي رسي أجبسو إن شاء الله وربي جري وأن دانو أسمى ولما برجر بإذن الله تبارك وتعالى يو بيجرات هيدر دبسي اللي أبدي برجر وأنت في يو في النجرات إن شاء الله بريو والكنا مدندسني ربي سبحانه وتعالى سرها جالته رجع سيالا أبو نما دوغمان ربي فجتشا وان جدي كان رتقد لابة ربي سيات هاسسو أما سمو إسلام من بيكتي والله بريدوما بريدوما سيقلتي ربي سبحانه وتعالى نما رقد لابة سيات هاسسو إن شاء الله يا ربي جديني برتل ليدا نما برسيسو ليدا بإذن الله سلام ما وانو الفاتوميت والله برور رايوني قرتا وانو الفاتوميت إن شاء الله ربي سيهلا في سوتي أكسيتي قرماني كم يودو في أبسي waan jalan dabarren jirtu inuma dabarti atu akkuma jette duraayyuu ortodoksii keessa illee turte akka barbaachaaf jecha pheenxelli seente eegasani pheenxelilleen ta'uu diddee jennaan gara islaamummaadha dhufte alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbiin gara islaamummaa si deebise waan guddaadha siin jedha heedariin wal dubbisa heedar dubbisiif salaamu alaikum habibi akkam jirtaan dhaga'anii ayyaadha jirra inshallah iddoo jirtu fi kana keessumaan si gaafadha rakkoon qabu fooloo kan kee kunu ilu maqaan keenyu keen ilu galata maqaan kiyyaa yoo sitti ulfaateen beeku garuu yaa abdiin sirri beekaa isaa wajjin dubbachuu dandeessa kalkayi naan jedhan kalkayi kalkaa'in maana tulfatare taabbaatu dhaabbatu dhoowu jechuudha na dhokee irraa kaase. Ayyee tole. Yeroo baay'ee na qunnamte. Rabbiin abshir inshaallah. Inshaallah maqaan kalkaa illee uumaan rakkisu maqaa biraallee yoo barbaadde maqaa biraallee yoo barbaadde inshaallah biiznillah ana ammoo Ibrahim siin jedha biiznillah Ibrahim jechuun Abrahaamin beektaa misaa beeka akkuma qabu akkam maqaa abbaa nabiyyootaati maqaan sitti moggaaseedha inni kun yoo rabbi jedhe inshaallah isa kanan siyaabani jira tokkoni kalkaay Ibrahim inta hundi isaatu maqaa nabiyallah Ibrahim alayhi salaam abbaa nabiyyootaati nabiyyi guddaadhaan biratti kabajamaadha dhageenyi rabbi isaan irra haa jiraatu nabiyyi fakkeenya waa hundaati maaliif siin jedhe maaliif Ibrahim siin jedhe beektaa sababni isaadha Ibrahim alayhi salaam kophaa isaa dhaabbatee addunyaa guutuu yeroo sanitti kophaa isaa dhaabbatee akka rabbiin malee wanni biraa waaqeffamuu qabu jedhee mormaa ture kalkaa'ee jechuun illee beektee dhoowwaa jechuudha dhukkee irraa kaasee ka dhoowwu jechuudha mitiidhe akkasii sawa kanaaf jecha siin jedhe inshaallah Ibrahim siin jenne achumaan maqama kana wal qabsiifne jechuudha akkasiitii jabaadhu goobazii koo sirriitti jabaadhu siin jedha eebbisaanii yaa jamaa warra zirtan abbaa caaliifaa maasha Allah asumaan kalkaa'ee kiyya baga rabbii karaa amantaa dhugaa amantaa qulqulluu fi amantaa filatamtuu islaamummaatti baga rabbi si fide inshaallah buru ammoo yoo rabbi iccitiin baasu namoota gurguddaa hanga 2-3tu islaamummaa fudhachuudhaaf sagantaa xiqqoo qopheessaatiin jirra inshaallah yoo rabbi si laaffise keessaa wal dubbisne atis wal agarree sagantaa irratti sabbaan caalisni dhufa hidheetiin abdi akkasii jira saniifuu inshaallah keessaa wal dubbisne wal agarree abbaan caalee faanis wal agartee akkaataa salaataa haala akkaataa wuduucaa waan tokko inshaallah waan beeknu irraa si barsiisna baga rabbiin amantaa islaamummaatti si fide habiibii Ibrahim kiyyaa akkasii galatoomi abbaa caalii weerafanii jiru. Ustaaz yeroo namni shahaadaa qabatu ilmaan ture qaba maaliif? namni shahaadaa qabatu inshaallah yoo jiraate numa seena ayyee dubbadha iluu dubbadhu Aisha bilillee dubbadha ijoo ilu ummanni rafi السلام عليكم مرة من وجي جرة ما شاء الله بوليس كنا بقى غير أمانتي رواد وقت جب عاد سين جنا وجي جرة ثاني قال لي أمريكا أقول يا كم مرة
Ganda geeffataa haaraa jabaadha. Okay, galatoome ulfaadhu tole. Ayyee bilillee dubbadhu mee bilillee tana maqaa isaa ofirraa kaaftee ittisaa mucaan tun. Yarasuu jettee kana waliin. Nickname ammallee akkasuma. Injira maqaan sunsaa? Eeydannoo sagaleechaa dabadhu jijjiiramu dide. Kana. Hunda keessaniin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warraas jala jirtan ustaaza keenya ustaaza wal maali jirtan fayyaadha. Nagaa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naguma jira alhamdulillah fayyaadha. Maali nu jalaa baddanii fuula keessanuu yaadne bar. Asumarra jira yeroo garii inshaagala masa wasaniif jecha wanna jedhe malee asumarra jira bar yeroo garii numa jira. Maashaallah ustaaza keenya akkuma itti jirtan kanatti ammallee jabaadha. Rabbiin umrii dheertuu fayyaa nagaa duniyaa fi akhiratti illee ajrii isiniif haa katabu. Ani kalkaayin kun dasna jee dhugaadhaan gama dhufee waan jiru gaafatee amantii dhugatti illee as dhufee. Alhamdulillah rabbil alamin aan hedduu dasna jee jira isinillee jajjabeessitanii jazaa keessan rabbiin jannata haa godhu. Kalkaayif immoo wanni naan qabu ergaa naan qabu. Namni tokko gartee arraan tanaati qabattee keessaan dhufanii waa hedduu siin jechuu danda'an isaan jalaas hin deemini please mana isaaniillee seeniin maaliif amma si qeeqaniin ja'a akkas jeetii yaada. Haaluma kanaan amantaa islaamaa yoo gartee arabiffa beekte arabiffaan qara'e yoo kan beekne teessi immoo kitaabolee adda addaati jira afaan oromiffaatiin barreeffame sanillee dubbisi amantaa ta'eetirra jabaadhu. Akkasiin ja'a jazaakumallaa khair ustaazi keenyaa fixadheetiin jira haasawaasin. Barakadhu rabbiin si haa barakachiisu inshaallah. Rabbiin maqaa sanillee sirraa haa kaasu obbo akkanumaan nama itti fufu rabbiin si haa godhuuti. Karaa makeerii kanarratti beekamu wayyaa si galtee duraanii waan biraatiin uummata gara kaasaa turte amma immoo karaa keerii deebitee jirta rabbiin si haa deebisu obbo. Ustaazi jijjiireetiin jira waar jijjiire. Heidarin dhagayna isin. Kagaraa keessa. Okay. Umar rakkisu inshallah kagaraa keessaa illee ka abshiri. Aya Aisha jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira ustaz. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbi karaa amantii dhugaa si fidee rabbiin irra gadi si haa dhaabu jabaadhu jedhaan ustaazi. آمين قبل ستين دربتين ما شاء الله طيب هات أمي أوكي سيفتي أرسي جرتا سيفتي كن شهادة في الأنسية. السلام عليكم ورحمة الله. سيفتي أرسي جرتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجل السلام عليكم. الله أكبر أبغى أنت لسيسيني بر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديبا ما أريد أرجتني اسم بيكا بيتني كنا وقاك أفردر وقاك أفردر وقاك أفردنا تفكاتا أيوة وقاك أفردر لا اسم أرجنا تفكاتا أيوة بيجابالك بيجابالك أيوة والله كذا أيوة أنا سنتي كاكل أداما bisani mujakana ga taayitiin sun tura turati ogaa kudha afur irraa maal tuucheera waan qoyiti anillee osan xiqqaadha ani isinumarra xiqqaayyuu eeywa dhagaa maal inni dhagaama isin beekeetuma isin qabee namni kun gara Baalee naannoo Hamiida kana achinatti fakkaata. La Baalee keessa Hamiidan teenye akka tasaa dhaqe malee yeroo shakmaraanii kan ta'e waggaa 14 durallee miti waggaa 14 caaleetiin jira waggaa 17 ta'uu olaaf fagaadhee jira. Bara 2017 mee barri kun akka Itoophiyaatitti waggaa 17 jechuun waggaa 16 dura jechuudha akkas. Sirrii.
Ani akkasii biyya baay'ee kana keessa rabbiin isin arganatti fakkaata. akkasuma ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala Jabaadha. kee yaa godhuuti. Naa Seefti tokkoon fida. ani darasaa Sheek Saafiiti. Ayyee mee kana hunda nibsiisinaati amma isin wanna jedha abbo. Uummata baay'eetu daawwata. Baay'ee. Seefti islaamaa Beekatu waan miti. hin isin galtee kana hunda nibsiisina amma eebbisaani wannaa kana. Rabbi isaa haa laaffisu. Rabbi karaa qajeelummaa qabate kana rabbi isaa haa jiraachisu kanuma jenna. Ayyaa galatoon ulfaadhu. Ulfaadhu Dhimma seeftii kana keenya rabbiin barakaa si viidiyoo haa wayii arge ustaaza paastiriin in kadhataaf mucayyoodhaa fi basalaam wada hagar beetish ትመለሻለሽ ብርሽ እንትን ባይ ሂሜ ፊ አረ ፓስተር እኔ እኮ አገር ቤት ነኝ ያለሁት ገና ውጭ አልወጣሁም እየተ ገራ ብያ ገልተ barika ajaa'iba. አራ ኑፍ ብያ ላንጅሩ ብያ ከስ ይላል Ustaz ani ne eebbisu mucaa. Isaan illeen wannamaaf akkasitti rabbiin barakaa isin haa godhuuti. Ayyee jaafi jirtaasaa Numaan jira bar aniyyuu anaa una qajeelchu malee maaltu isin yaafee kanan na qaraatanii. maa gorsitti qarana sanaan beekaa jalletti sheexaana qaraanii maal faayidaa qaba. Sheexaanni beetee gaafa dure gaafa abiiroo irratti dhufe bar ayatul kursiin bar sheexaan ariitii jedhee barsiise beekte. Eesh fi faayidaa yaa rabbummaan maa waa wallaalaaf taate ati wallaalaaf miti hedduu baratte wallaalaaf osoo hin taane jallinnumaa fi numa dalagattee ittumaan dalagde malee wallaalaaf miti wallaalaa barsiisan malee nama beekaa jallate nama beekaatiin anin jallade jedhee taphatu maal godhu hin barsiifnedha itti deebansa. Amma maa kiristaanummaa illee wasii galtii taate akkanumatti itti tolee jennaan malee. Taphaa miti ishee kiyya barraati. Ustaaza hin beekneeti taphaa miti kun. Garuu niin gammadee Ati mee mucaa. waan gootu ani waa siidhaama gabaabsee waa siidhaama kiristaanummaa baradhu mee gattaa'e. Mee Barachuutiin kiristaanummaa jira jedhan bar san baradhu. dhugaatiin jira. Okay tamam. Khalaas isuma san baradhu jabeessiit okay. Ittiin jira. Achuma yoo An duraan bar dhaabattee jahannam seenteeyyuu bakka feeteeyyuu seeni jahannam illee seeni jannata illee seeniiti. Achuma dhaabattee yoo baratte guddoo si galtee. Isuma sanati asirra tiktok irraa uumamu jechuus dhiisiiti ijoollee tiktoka kana jala deemu dhiisiiti yoo kiristaanummaa namni si qabsiisee jiraate gattaa'eeti baradhu macaafa kana dubbisi ofii kan keetinuu ijaan gartaa jechuudha gaafa dubbisuu jalqabde si galtee iyyuu ofii kan keetii ijaan garta rakkoon ijoollee asirratti wanna jenne kan keetiitii fi kan biraallee rakkoon isaanii maalidhaa hin baratanii beekaa yesuus hin fudhanne jedhanii sirbanii usuma